ترى ولد دبرس كوني الو ترى الو تتخندر እንዴ ያ አለስክ ታዬ ፖስት ጎዴ ቱሪ ከራ ፌስቡክ ኤን ጋይሳን ወርጌ እንዴ አካሚቲ ኩኒ ተው ደንዴ አን ጌታ ምስክሪን ከነረት ገዲባ ወጀታ አካሚቲ ራቼ ተስፋዬ ወዶ ጅሩ ነሚቺ ኦሮማን ወቲ ከነፋሳን ፔን ከሰቱ ከኖሎሙ ቀላ ቱራ ዱጋረ ቢሬች ከነረት የቹ ጋይስ በረኩማ ለማፍ ቱር በራቀቢ አማ በረኩማ ለማፍ ኩዳ ተቆት ኢኒ ጆሌ ኦ ከነሬቸ ረት ደንገለ ዱጋረ ቢ አነነኒ ቤኩ አመነ ጀዳሚ ኒማው ግሬሰ ነው ወያኔ ቱ ብዬ ጉጫ ቱሪ ገሩ አረሳቲ ወያኔ አከሚት ኦሮሞ ደዴቢ አምባሳደር ተው ደንዴ ማለት አንም ቤኩ አርቲስቶን ኬኛ ሰሽቃበጡ ፊደንደኡ ቤከን ኬኛ ሰሽቃበጡ ፊደንደኡ አይ ዶንት ኖ ኩኒ ነው ላላቱ ገሩ ዱጋረቢ ኢጆሌን ኦሮሞ ጅርተላ ከነረት ገዲ ባተኒ ውጀተኒ ኢይሲሰኒ ወይ ሬጅቱን በጠበጠምቴ ሬጀ ተነከበጁ ዳምነ መላይ ዱጋረቢ namichi sun dhufe ambaasaaddarii nuun ta'u qalama keenya yeroo taane sababni isaa irreechi kan oromooti an oromoon aarsatti kaffale kan oromoon dhiiga ijoollee meeqa ijoollee qaxalee kitaaba gurguddaa barreessuu danda'an qaxalee jechuudha biyyaaf aarsaa guddaa kaffalu እንዴ biyya Haacaaluu hundeessatti wareegamee bara akkamitti nuti dabarsinee biyya eebbisaa addunyaa akka እንትናatitti lafarra gottotan geetoo miilli isaa makiina lamaanitti hidhamee du'eedha bara akkamitti nuti biyya kanarratti biyya eebbisaa addunyaatti dhabne biyya Haacaaluu hundeessatti dhabne biyya daadhii galaanatti dhabne biyya gootota meeqa hayyuu meeqa irratti dhabne akkamitti namichi ilmi wayyaanii dhufee dhalli wayyaanii dhaggeeffadha gaayis tukaan mayyoo xiqqaatte si cinee nun dhiyeessu yoo guddatte si cinee nun dhiyeessu inuma si cineenti gara lamaanoo ta'a sini galee tukaan guddatee sinuma si cinee xiqqaate sinuma si cinee wayyaaniin sammasum odoo oromoo argate odoo oromoo irratti har'a aangoo xiqqoo takka argatanii dhugaa rabbii ijoolleen oromoo gana lamuu deebi'anii miilan hin dhaabbatan ture waanuma dadhabaniif garuu jarri sirmi silmu nuuf dhufanii ambaasaaddarii ta'uu miti oromoo irreechi akka waliigalaatitti kan Itoophiyaa guututi maaliif nuti aadaa keenya barsiifachuu barbaanna inni sun nun dhibu garuu ambaasaaddarii nuu ta'uu danda'a kan ijoollee oromootti guddachuu danda'u dhufee ilmi warra soddaatti guddachuu danda'u ani kanan jedha yoo dandeessan asirratti abaluu akkana godhee eenyu akkana godhee dhiisaa ta'u geetan ijoollee oromoo taatanii afaan oromoo kan dubbattan miidiyaa kanarra kan jedhan narrabsiin kaakasee kanatti dubbanne ajjanjanjanjanyaa inni dubbanne ama beeku ante dura famous adeemi sagalee ke video waraabaa nan taama video hojjeta yeroo tokko carranaaf kennime biftuu bareedduu koo xiqqishuu koo jabaadhu waaqayyo si haa eebbisuu si haa guddisuu ija diinaa sirraa haa qabu dhugaa rabbi biftuu jechuun tokkoon keenya daa'ima keenya taate tokkoon keenya ቆይ ጊዜ tokko jetta akka kashalabbiin as jala deemte maal jetti yeroo hundumaa ajandaan dhabdu qomaadha qoon cakkisanii kanatti oromoo balleessa gaarii haasoftee deemtee balleessite komentiin dubbisin hanga biiftuun daa'imti kaleechaa xiinxalte kana warroonni ol jiran abbaa gadaa abbaa maaloo jennee kaawwanne suni xiinxaluu dadhabanii jechuudha. Har'a nuti beekaa qabna, jabaa qabna, beekamaa qabna, wamna barbaanne qabna jechuudha nuti Oromiyaa kutaa 11 keessa. Dhugaan isiniin jedha oduu beeka yoo dhabne wallaalaa keenyatu ambaasaadara ta'uu qaba malee Tigireen kaleecha bara 2009 dhufte ijoollee Oromoo hora arsadii gubbaarratti helikooftariidhaan asiidii itti gad arraaggafte har'a dhuftee immoo irreecha irratti ambaasaadara ta'uu hin dandeechu. Maaliif jennaan warra gumaati waan ta'eef isaan gumaa ijoollee keenya hora arsadii keessatti reefa miliyoona nu lakkoofsisaniiyyuu nuuf hin kaffalle. Akkamitti wanna baraata irratti ambaasaadara haa godhatan akkamitti irreecha dhiiga keenya irratti lolaasanii warra gumaa ta'an irratti akkamitti dhiiga keenya irra dhaabbatanii ambaasaadara nurratti ta'uu danda'an. Maaliif Oromoon kanarraa maaliif dubbachuu dadhabdan? Ijoolleen keenya feemasiin keenya beekan keenya maaliif kanarraa dubbachuu dadhabdan? Kuni wanta nama sodaachisuu hin qabu jechuudha. Tigireen kaleecha ilmaan dhiiraa keenya jechuudha. Ijoollee keenya abboota keenya muka hudduu kaanii qaala hormaataa isaanii irraa kukkutanii akka nama hin qabneetti jechuudha. Akka waan tokko hin qabneetti Tigireen kaleecha nurra deemaa ba'anii har'a fiddanii akkamitti ambaasaaddarummaa akkamitti nurratti muuddan. Ijoolluma Oromoo Rasan nu hergaame mee qoy dhaqee Facebookii seenee dhufa baxaxaa
family katakkaadhaaf na meediyaa feemasoonni hin daalleen keessanitti gadi ba'a. Meediyaa lu katakkaadhaaf na ajandaan keenya guyyaa har'aa akka inni katakkaadhaaf batu. Miidiyaa kanarra jiru miidiyaa kana balleessina malee raacha tasfaayit irraa bu'ee ambaasaadarii warri Dama hin buusina ol galchitanii raawwattanii maa buusta Waaqayyoo galchisa. Alama keenya ta'a. Biiftuu Seenaa siraata qaba. Raacha irratti hin xiyyeeffatin ambaasaaddarummaan ijoollee Oromoo irraa ka'ee Tigree dhaquu hin qabu akka Tigraay galuu qabu. Tigree gaafa ashandaa ishiidha ambaasaaddara isin muuddee jirti. Maan ijoollee Oromoo fuuldurattuu baasee mul'istu malee ambaasaadarrii kan gootu miti. Irreecha jechuun immoo iyyuu kan Oromooti jechuudha. Irreecha jechuun kan Oromooti. Kan Itoophiyaa hundaatiin Itoophiyaan hundi dhufee itti hirmaachuu danda'a. Dhufee ilaaluu danda'a malee Ambaasaadarrii garuu ta'uu hin danda'u. irreechi garuu kan Oromooti. Kan Oromoo keessaa immoo iyyuu irreechi kan Beektu qoy har'aa qoy beektu har'a kanan dubbadhan akka kiyyaatti borra kanan dubbadha maaliif maqa balleessii anaa safuuratti deema jiru ofirraa dhowwuu dandeenye barbaannutti. Maqa balleessii ijoollee keenya beektu dhiisi ani dubbadhu har'a. Ijoollee Oromooti maqaa wal balleessitan. Beektuu kan dubbatin waa'een kun borutti darbina. Amma yoo isa kana jijjiirre sodaataniitiin nuun jedhama. Kalli walli. Inni sun borutti deema. Feemasoonni haa dubbatu gurguddaa haa dubbatu nuti immoo borurraa kaaneen dubbatu.